Abdi, Abdi, Asal kan anu rani si Abdi. Abdi. Ina gurum. Ani diratti si Mana ada jauh motum ada. Taiwan ini asal yang dagingnya. Wanni keenya hacha keessatti bifa sanitti gartee tumamaa ijoolleen ta'e bifa sanitti viidiyoo wal jaaranii keessaan deemu jiran nutillee akkasi keessaan deemne isinii galee ammas guruubii tana gisa nu jaartan nama kana qorattanii hubattanii malee akka gartee uummanni nu keessa seenee akka nu godhu nu goone isinii jaa uummata ta'e antana talee isinii dhaamadhu takkanaate keessaa waa hunda fitannaa asiin waa takka dubbattanii mistiraas nu harkaan baasna. Mamme bilbila kiyyasii ergee khadumti domi saddeetii kanaan. Difama taati. Iyar xiqqashana nama nagaraati. Difama taa. Poolisiin asillee dubbatee jira. Mootummaallee dubbatee jirti. Yeroo waan san hojjete hunda isaanii hidhatti guureessu jiranii. Waan jechuun waan godhu barbaadan immoo. Abdi. Asal kan anu rani si Abdi. Abdi. Ina gurum. Ani diratti si Mana ada jauh motum ada. Taiwan ini asal yang dagingnya. Tuuta wanni hojjenna waan jiru. Ana mana. Amma bar Hamza alal an. Isi abboleessa kiyya habibi. Warma baqana waan takka suuta wanni hojjenna. Ammas waan takka sanima warri Soomaaliin nu keessa gosoota nyeemattee jirti. Abbootii gandaa jira ka Soomaalii biyya deemaaf duuba deebi'aa laala barbaada. Baabilee abbootiin gandaa isaanii Oromiyaa keessa Harargee keessaafuu kantiibaalee meeqaatu Somaaliidha. Asli isaanii Somaaliidha. Ifniman duratti hojjechuu jiran. Kanaaf waan hedduutu nu barbaachisa hojjechuun. Waan hedduu hojjechuu barbaachisa. Akkasii araarri nutis godhuu qabna takka fayyuu qabna. Hin feenu. Abu Sabraddiin dhiifama Habibana dhiifama. Tole ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yaa jara keenya. Tokkummaa namni tokkummaa qabu waa hundaa godhuu ni danda'a. Nuutu xiqqashoo adda faca'insa qabaa namni fedhe hundi dhufee nu laallatu jira waan ta'eef tokkummaa qabaachuun nurratti dirqama. Yeroo hedduu waa'ee Hamza as keessa akkaanti bahu laala wanta kaasanima as keessa akkaanti bahu qarroora naa godhaan ani suuraatii bakka hunda maxxansanii barbaadu jira. Dhugaa feetanii akka jiruttiin jala gootanii bakkaan dalaguu mana kiyyaa akka jiruttiin jala gootanii barbaadu jiranii akkaan as keessa boos akkaan as keessa ta'us Abdi gama keessaatiin haasofne san gama keessaatiin haasofne. Gama keessaatiin haasofne asirratti Abu Sabraddiin itti hoo. Abdii dhugaadha bakka hundatti maxxansu jiran argeetiin jira. Abdii atiis waan takka waan gootuun siima. Waa hunda keessaan haasofna dura tokkoffaa duraatiif maaskii fudhattee edanuun tan biyya san keessaa bahuun sitti salphaadha sii galee namni akkasii fuula nama laaluus hin jiru edanuu. Isaa baatee wacaalee tana yoo dhufte abbaan fedhe akkatti ol jees laaluulleen hin jiru Abdii kiyya sii galee miti. Kootu kun ammaan tana anuu asiin jira anuu Itoophiyaa galeetiin jira miti kootu kun as dhufneeti waan hojjechuu dandeenyu waliin hojjennee waliin agarsiifna edanuun tana keessaa bahuu qabda atileen yoo kan sii mijaa'u taate. Thank you. Gama kana booda silkiidhaan haasofna Abu Sabraddiin itti haasa'e. Hamza ani wanni joo barbaadu hawaasni tokkummaa qabu haqa fillee falmachuu danda'a. Akkas. Uummanni keenya hacha keessatti bifa sanitti gartee tumamaa ijoolleen ta'e bifa sanitti viidiyoo ati amma reefu agarsiifte irraahu qaamni seeraatti illee bira dhaabbataatuma jira. Qaamni uffata seeraa uffatee bira jira. Bira jira. Yes. Yes. Bira jira. Mootummaadhaatu waan kana mootummaan isaanii yoo dhugaa gartee akka hawaasni hawaasa walitti hin buune ka barbaadu taate qaamni seeraatu uffatee uffannaan bira jiru sun maaliif callisaadha? Mootummaan keenya yoo ogga gartee uummanni keenya biyya isaanii keessatti daraaramu sun ni dubbata. Oggaa uummanni keenya biyya isaanii keessatti akkas ta'u san keenyas numa harka. Keenya kun maal ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa maal ta'e gaafiidha. Sigalee kanaaf gartee gizee isaan nama keenya akka fedhan godhan san lakkiin seeraan akkana goonaa mootummaan akkana goonaa jedhamee eegama. Oggaa isaan nu godhan sana oggaa isaan akka fedhan nu godhan ammoo sigalee ani hedduu nama ulfaata. Wallahi silaa narraa gartee waan hedduu jechuun narraan bareedu jeeti malee yoo dhugaa dubbanne taate nuti isaan keessatti miidhamaa jirraa bishaan keenya midhaan keenya kuduraa nu keessaa deemu waan nu keessaa deemu yoo irraa qabanne ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu hacha keessa miidhamaa jirus nama lubbuun lubbuu caaltu hin jirtu sigalee
mootummalleen gabbee waan kana dhaabsisuu danda'uu qaba. Namni keenyallee ammoo harkaan deebisuudha. Thank you. Khalaas sosoba irra diimaan barbaachistu jechuudha. Wallaahi ulfaadhu Abuu Sabraddiin. Dhagayi guutuun guruppii isaanii ilaal as nu bira jirti. Isiniitiin itti bana takka takka dhagayifatta. Wallaahi wa billaahi. Thumma wallaahi wa billaahi. Jibbaa isaan nu jibban. Na dhagayifadhaa jedha kee. Waan amma godhame kana maammee kiyya dafii godhii waan gootu san yoo ati humnateetiin dhiiga kee ganneeytee duutee ajjeefta qofa kan kabaja argattu. Na dhageeffadhaa woo? Yoo duute dhageeffadhaa. Yoo duutee eeguu duutee booda ammaas ajjeefte bar jara keenya du'uunuu barkeef kabachiisuudha. Haqa keetirratti du'uunuuf kabachiisuudha. Yoo duutee ajjeefta qofa kabajaan malee asoo du'aa jiraachuun nagayni ganaa jiraata. Jara keenya wasa obboleeyyummaaf jinni hin jirtu. Dhageeffadhaa. Arraan tana amantee amanuu baattuu mootummaan addunyaa tana gubbaadhaa yoo ati haqa kee duutee ajjeefte kasijjees yoo ajjeefte qofa kabajaan tee jirti. Seerri addunyaa tanaa yoo atiif irra dhaabbattee haqa keetiif duute qofa seerri jira. Ati lakki an seerri addunyaa tana gubbaa tokko addunyaa tana gubbaan jiru. Addunyaan ta'umnaa taatee jirti. Amunateetiin dhiiga kee ganneeyxee haqa kee barbaaddattu qofa kan jiraachuu dandeessu. Dhageeffadhaa. Ijoollee Somaaliyaa keessa jirtan jecha kee dhageeffadhaa jira keenya. Ijoollee lafa Somaaliyaa keessa jirtan achitti tarkaanfii cululiqsaa kee gurra dhugali. Oromoon garaa murattee jirti. Kabajuu hin jirtu jara keenya dheengadda dhageeffadhaa. Faannoo silaa Oromoon jibbiturra faannoo tanarra uummata kanaan jibba dhageeffadhaa. Jecha ustaadumsaa dhageeffadhaa. Jara faannoo gartee Oromoo faannoon Itoophiyaadhaa malee Itoophiyaa hojii qabna. Aangoo barbaaddi malee jibbanna hudduu keessarraa akkas akka nu jibbanna. Dhageeffadhaa. Jarri kun ilaa gudeedaatti ilaa dhumaarratti Oromoo tan harkaa dhageetiin barbaadan. Jara keenya dhageessanii Islaamummaa hojii qabnu hin jiru. Islaamummaan amantiidha. Islaamummaa isaanii hojii qabnu tokko hin jiru. Islaamummaa